hoogganummaan keenya kan hidhaa jirru kan beeku lubbuu isaaniitiifuu kan qabsoo gaggeessu nimicha maraataa hojii teessee qabsoo gaggeessuu hin dandeessu. Abiyyi maraataadha. Abiyyi nama qawwetti amanu. Abiyyi jechuun naftanyaadha. Bakka nama qawwetti amanu. Nafta jechuun nama qawwetti amanu. Nama karaa nagayaatiin qabsootti wanta irraa buustuu miti. Isin poostii Jawaar Mohaammed teessanii eeydanii bara. Woo gargaaruu dhiistaniitti maal qo'e? Jawaar maa poostiin goone Jawaar maa marri godhe aboonii bicha Jawaarin ajjeesisinaan dhugaan isin hima. Abiy Ahmed hojiidhaan safaadhaan karaa nagayaa hin jiru. Jaalattuu jibbituu wallahi dubbitii tana qabadha. Yoo mijaa'eef yoo kan mijaa'uftee hogganoota hidhaa beekan hundi nama ajjeesu Abiyyiin. Tokko tokkotti nama ajjeesu si. Isiniif hin galu isin ayidiin qabdan. Nama nyaachisisina maal poosti isinii godha? Nimicha ani nugusa torbaffaati ani atseedha. Nama atseedha. Atsee torbaffaati isiniin jiru karaa nagayaatiin maarreeliyaan yeroo dhibba duruun isinii hime. Aboo Abiyyiin fayyaa deebi'u Abiyyaati. Dhugaa isinii hime. Yoo najala bultanii bultan qabsoo karaa nagayaatiin gaggeessaa maarreen gaggeessaa yoo jettan waagaa kasanii isinii kan najee isinii hime. Namni akkanillee hin dammaqu. Nama harka waraabessaa jiru itti dhiisteeti qabsoo ufta. Baqqalaa fi Jawaar Mohaammed yeroo ammaan tana afaan waraaboo keessa jiran. Afaan waraabessaa keessa seenanii jiran. Isaan itti dhiisi isaan hin eeggatin. Qabsoo mana ajaa'ibaa bara. Nimicha maraataa osoo ijaan agartanii maa poostuniif hin goone, maan barreessine, maa qabsoon goone, maal qabsoo sii godhamoo? Jawaariif immoo rakkoo keessa jira. Baqqalaaniif immoo rakkoo keessa jira. Lubbuu isaaniitiifuu nimichi kun fedhu galgalatti seeneeti ajjeesuu mala. Akkanattuu unkaan dhiisi qabsoo gaggeessanii dhiisiiti. Nimichi maraatee jira. Namni galaanni fuudhee maal jaan hoomacha qaqqabatamoo maarree jaan. Teessee harka marattee waboo kaleessa mee warri Jarman jirta, mee warri Ameerikaa jirta, mee warri Ingilizii jirta, warri Faransaayii jirta. Kaleessa firii warri jettan mee har'a gadi baatanii walloodhaaf firii maal jenne? Maa wallaggaadhaaf mee firii hin jenne? Wallaggaa kanatti qabsoo kophaa isa qabsoon Oromoo wallagga qofaa Oromoodha. Isin gaafuma gabatee jijjiiruu deema, maarree jijjiiruu deema, siidaa jijjiiruu deema. Bakka ajanduma kana godhadhaa isin. Ummata talfuufa. Shukriin jaalala baasee amma waan fidaa baasu Shukriin sirba jaalala baasee amma ajandaan torbaa kanaa kana. Shukriin sirba qabsoon baasee qabsoon jirtaa sirbii Shukriin komantii rakkannata. Bar nama qabsoo jiruutu Shukriin sirba qabsoo baasee qabsoon baasnee kajoo. Girri isaan keessaa fuu qabsoo jirtani girri suma. Yoo si baasees maali qabsoo irra jirtu? Dhugaa jirtu satti hima. Qabsoon moolaarii bakka namayyuu bakka nam tokkeedha. Qabsoon nuti gaggeessinu nam tokko namni san yoo du'eeoo qabsoon dhaabbatte jechuudha. Arra Baqqalaa yoo amrii rabbiitti dhufte. Jawaar yoo amrii rabbiitti dhufte qabsoon xumurame jechuudha. Aboo an dhugaan isinii himaami. Dhugaan tokkoon isinii himaami. Sheer godhiiti gantuu fi hattuu fi warra tiktookii irratti tajaajilaa jiru kan isin fuula kamiini naftanyaa hojii fi tideef hojiidhaan jabaa godhuu dandeessan. Isin qabsoon keessan tiktook irraa gadi hin bu'u. Facebook irraa gadi bu'u. Ummata gawwaa. Akka nama TikTok irraa nama ajjeesuu dandeessanii akka nama
wantarra bilisoomsuu dandeessanii tiktokii bilisoomsuu hin dandeessu. Maal uummata harree walii qabame moo kasaba isaatiif hin dubbanne waraana isaan gargaarre baadiyyaa lama bakka utaale amma maal nama dhageemaa jira ni beektaa wannummaan isin duraan dubbachaa jirtan wabootti amantanii asoo hin taane namni gabrummaan gisee irra guddatanii hadoodaa bar gabrummaa sana fudhatee akka bilisummaa fudhata jaaniimi bar gabrummaa kana akka bakka gabrummaan tuni gisee irra guddattee wanti qoota akka bilisummaa fudhataa wanni jaansan dhugaadha. Dhugaa jirtuun sarara jala siima dhugaa jirtuun kana jalatti ilaali kana jala untajee siima. Isin TDF fi naftanyaa hojiidhaan wal qixaa miti. Isaan waraana qaban, caasaa qaban, nama isaaniitiif sagalee ta'an. Isin isaanii hojiidhaan TikTok isin namaa miti moo sareetu isin lakkaawwan akka bakiyyaan. Nama saba isaatiidhaaf dubbatu, nama waraana isaa gargaaru, nama saniititu namaa hojii dhaabbatee haasa'u. Biddeena nyaadhu marree nyaadhu isin hankana qabsoon keessan aktivistii guddaan keessan biddeena hin jedhu bilxiqinnaa hojii teessanii waliin ta'u. Aboo garuu dubbii teetana qabadha. Yaa girrisaa dubbii teetana qabadha. Girrisaa TikTokii, girrisaa Facebookii dubbii teetana qabadha. Asoo hin turre wanni ammoo Wallagga irratti gahaa jiru. Jenosaayidii Wallagga irratti deemaa jiru. Yeroo dhibba tokko jennee agartaniimi. Jenosaayidii Wallagga irratti deemaa jiru. Yoo Baalee hin dhufne, yoo Arsii hin dhufne, yeroo gabaabduu kana keessatti 2018 isin agarre akkasitti Harar namni tillisan dhume. Shaashamannee Arsii gadab arbaa guuguu akkasin namni Baalee akkasitti ilaa Ginniiritti ilaa Dannoo Mannaatti qeeroo meeqa harcaate. Maali nuti taa'ee gaafa Wallagga dhumusan Jimmatti akkasitti reefka lafarraa harkisan kuulloo jechuudha. Maaliif Walloo gaafa dhumu callisne Wallagga gaafa dhumu callisne Wallagga harkanii guyyaa helikooftariin fi xiyyaaraadhaan dhumaa. Isin marreen keenya bahee jira bilisoomne namni hidhaaboo bilisoomtan namni ala kana dhufu bilisoomtan namni bar qaallitti xiqqaarraa qaallitti guddaa ba'an yeroo manni kuni ummanni kun bahuu qofaa miti lubbuun isaanii sodaachisaa keessa jira. Qabsoo itti fufi. Qabsoo itti fufuu qaba. Waboon rakkinni ilaalaa bar rakkina keenya malee rakkina wabootii miti. Waboo yoo waa nyaanne, yoo meeshaan harkanne, yoo maallaqa harkanne, yoo namni gargaarre humna kamii lola. Hanqa nuti bakka tokko KFO'nis, ABO'nis Oromoon hundi bakka tokko gallee waboo foorsi jennee gizee akkasitti bakka takkaa jilmaadhaan sagalee alaa fi biyya keessaatii fi hankam takka Oromoon jabaatte. Hankam takka Oromoon Oromiyaa sana girgireessite. Kara bahaatiin, kara maarreetiin dhuftanii inni nu isin beekee jira. Yoo girrisaa gallakkise dubbiin xumuramee ni beeka. KFO'n gallakkifamnaan dhume dubbiin. Waboo isin gargaartanii inni kaalkuleeshina hayyoonni bilxiginnaa hanqa xiqqoo shomee uummanni kuni warra Feesbuukiiti iyyeessa bar isin beekaa bar isin beekaa bar abiyyiin afaanii fi hudduu keessan isin beekaa bar abiyyiin girrisaa yeroo fedhetti KFO yeroo fedhetti qabnee hidhuu dandeenyaa. Kanaaf ammaaf maallaqa isaaniitiif humna isaanii akka woborraa qusatan uummata kana gallakkisanii qabsoo lashi goona jaan akkuma jaan sanii isin himnee kun lashi godhan
waan isin jenne sa weesomne wanni ummanni kun baasuuf qabsoo tana lash godhee deemee biyyarra deddeemee humna godhate hudduu muka isin kaa'e isin hunda kana wallagga waan ta'eef dhumu jira walla waan ta'eef dhumu jira oromoo waan ta'eef garuu humna kanaan laaffisheessa nimicha aadooleen hajigu callanqoon hajigu gabateen isin koyyoo faccee hiriira ba'uudhaaf qabbaa gabateen oromiyaa jijjiiramuu fi maarreen jijjiiramuu fi asxaan maarree aboo obboleessa kiyya asxaa feetes waan feetes godhachuudhaaf dura qawwee keetiin bilisoomi sambootaan asxaa feete godhatta gabatees ka feete godhatta alaabaa kee dhaabbadhu biyya keetii irratti yeroo hunda hirribaa kaate feesbuuka irra baate arra maaltu jira arra mootummaan biltsiginnaa hirrisaan breaking news oduu ammee maaltu jira gabatee jijjiirame gabatee oromiyaatti jijjiiramuu deema alla gabatee jijjiiramuu deema boru oromiyaa diiguu deema arra kuni eega boru oromiyaa diigamuudhaa beete hanqana ni yaaddeemi kayyaa qabsotti akkuma kalee waboochinaa dhaabbatu jiru san dhaabbadhuuqa akkuma kalee hiriira bahaa turte sanitti ummata wallaggaafis hiriira baheeqa akkuma kalee hiriira bahaa turteetti ummata walloofis hiriira baheeqa ummanni Tigree bar guyyaa tokko saba isaaniitiif alaa galanii beekanii bar koominitiin isaanii koominitiin ummata Tigraay kan addunyaarra jiru hojii TDFin waraanni Tigraay hin hojjetin ol hojjetan ala kana guyyaa tokko ati ji'arraa guyyaa tokko sanuu dhiiste isaan bar torbaan guutuu bahaniiti ganama asirii bahanii magaalaa adda adda bahanii bar ganamaas bahaniiti sa'aatii boodaa bahanii asitti hiriira bahanii magaalaa isaaniitti bahanii akka geetitti maali paarkii keessatti hiriiran bahanii bakka hunda gangalatanii saba isaanii ummanni Tigraay bar saba isaanii suufa isaanii firraa lafa kaayanii makiinaa keessarraa gadi bahanii lafa gangalatanii addunyaatti ijan ati ummata wallootiif ummata wallaggaa kan dhumaa jiru kan waraana kee gargaaruu dhiiste isaan asii waraana isaanii olaa Bobo Force jette ji'uma lamaa fi gaafa sadii isinitti himee jira olaa Bobo Force jette torbaan lamaa fi torbaan lama booda kun ji'a lama jenne ji'a lameen sanuu asuun keenya huf kutan isin nama obboleeyyan keessan kan dhumaa jiru kana dhiistanii warra tiktok irraa biddeena nyaadhu jettan biltsiginnaa wajjiidhaan teessanii harree isinirra jira harree Shukri Jamal maa sirbaan baasne gammoojjii baalee rakkoo jirti aboona alabni isinitti habuubu sirba qabsoo yoo baase nama qabsoo jiruuf sirba qabsoo baasa sila warri omoo deeggarullee sila yaada kana kannate bareeda isi warra koomantii warra footoo garagalchuu warra as gubbaarra akka harree iyyuu kanuma bakka meesa jirtan mee feesbuuka kana gubbarra dhiisiiti womoodhaaf dhiisi gargaarsa womoo dhiisiiti womoo cinaa dhaabbachuu dhiisi irraanfattanii sanii ijoollee teessan kan biyya arabaa jirtu tanaafuu takka sagalee taatanii beektan irraanfattan abaan yoo bakka laafi Johaar kan duutaan ji'a jaha boodee nama irraanfatu isin nama kaayoo isaaniiti isaaniif wanta guututti warri amma akkanas gubbarra akkamiin namni waa dagatasa nimicha yoo hanjabaa godhan hidhattiin deebisaa yoo hanjabaa godhan likiin naqa jiru nama ajjeesuudhaaf deemu nama wanta jiru deemu hidhattee sirra Johaar maqaan kaasiin Johaar post no hago ajjeesisuuf deemtaa nimicha maraataa bira Johaar yoo dandee akkana
jelle miidiyaa tindu bodwal Johari nyaachisisina nimichi kun qoosi nimichi kuni fedhu faannoo haa ta'u fedhu kaafaa haa ta'u fedhu tideeffaa haa ta'u nama namarraa akka naasitti nama na fixu kuni achi teessee maal boosatne mamarree nu fiddoone maal siin geessi boos hiriira baa geessi boosata me hiriira baa geessi boosata Johar maal geessi boosata nimicha akka saree baraatetti abiyyi kun akkana fiigee nama jeesuudhaaf seefi akkana godhu bira qaawwa harka qawwe namni danda'u bosona seena dadhabuuni usa yeroo amman fedhaani kan filannoon kiyya waa lama jeje Abiy Ahmed ani hanqa godhe jibbuullee nama dhugaasitti wakka lammaa hattuutii miti amma tika itti gaafatamaan tikaa eenyuun beektanii tika Itoophiyaa Lammaa Magarsaati Girrisaan hin beektu Girisan, wih lamma ko gize post ko di lamma ko. Dammaqina naman kam lamman tikam. Gorsabi. Lamma wala ra yadu wajir. Lamma mangutuma dufe. Lamma marre wa no tikalak. Namni commenti le na mas debi san. Tikko nama dammaqan kam. Yoru tikje namni post ko de isillalu maaf samu kesan. Lamman itti gaafatama tika wajiidhaan hojjeta. Kan biyye kana hoogganaa jiru Abiy wajii isa. Waundumafu wahai kana disa Johar post ko di Johar marre Johar afa waraba kesan nakina Ethiopia kesa tes wala maji Abiy Ahmed apa wajah ada Abiy ber namanya ke Abiy ari nu agar rew yo kan aka bawo syaratan saniti dammarama yon dammaramne waji jira bakka dumte sinif isini hime jira nama kana waji dan safatan harka kullan inju yo taate isa hojjet yo hindane politika dabda yo den deshi gara sinte dume bakka namne kami tilare hoji tae wan unte ja sevi hoji tabon godu harka kulla tae hai me wallo kesabu me wallo duma just me hirirat ko me disirat me Minnesota me Frankfurt ret sirba waraksa feta kono dhaggeeffadhu kuno sirbi guutu shukrii sirban baasne shukriin kubsa qabsoon baasne kubsa yeroo wajjin deemu ati yeroo wajjin jirta ati bar namni waan akkana shukrii Jamal jaalala nuuftee jira ndaama maal fidda bar nama qabsoorra jiru shukrii irratti yaada kanna taaba shukrii Jamalitti yaada kanna taaba ati bimu TikTok irra jirta Tigre hanka funyaanii hojii hojjeetee TikTok hojii isaan galgala maallaqa oli guuraniiti nama isaaniitiif erga Amari galgala gure ati kubba bidere nyandu marre jo abodu ya marre jo mukafala udda isaan si hoji TikTok ko flani la fajala dan fanno sani jarrata isaan si hoji TikTok ko flani Facebook kan ko flani la fajala dan onte sani jarracha jira bil signa si hoji dan Saduma TikTok biltsgina yantani biltsgina nama biltsgina bikan nama adani benetu bilisuma berbada umat oromo bilisa basa dure semmu ke bilisa basa warra Facebook kan kubara hayyam arabso kan nama fijira kam itu finfinne taay nama arabso umat sani le dabaso nama benemu bar sabona kenya mo marre kenya wo post gon nama tika hojjot nama hayyam certificate ورقان كان نمافي وان فيتي أبي الربس أتي نوف بساسي ورجع أميتي تو إسيني تسبون عمل غريشا خابلو بينو كان أمني دي اللي جلاياو خبساسا كني في المني كيسي تاي وبو فارس أبي الربس أول مالين ستي كل ياتني نياتني ندوجاني ونمان نتي بي هوري الروتي ويا يادونا
sani michi kuni finfinne keessa taa'ee obbo Faarsaa Abiyyi arrabsaa ummata biraa ni qabanii ni hidhanii jeesanii isa kana maaliif inni akkana boonii ta'a jettanii yaaddan isiniif sabboona maashaallah wachi taa'ee marree keenya tokkotti isinii himna nu dhageessan malee finfinne keessatti warri ijaaramee amma Facebook kana kontrol godhu irra caalaan isaanii hayyama Shimallisii fi Taayyee irraa qaban. Basaasota finfinne keessa ati sabboona garuu namaan kana xiinxaluu hin dandeenye. Xiinxala xiqqashaa kana. Abalutti ba'e. Way maarree keenya, goofaree keenya, muraastaa keenya jettanisin. Ennu isaaniif hayyame qoy akka finfinne keessa taa'ee obbo Faarsanii Abiyyi wanta jaan isiniif hin galu. Hin beektan wanta hin beektan. Amma abooduu yoo hin jee sabboonaa keenya tuqe bar sabboonaan ati sabboonaa jettee jala yaa'utu kun Feesbuukaa fi Tiiktook irra warra si nyaachisu jiru kanaaf. Si nyaachisu jira kana akka wantaatti ilmaan Oromoo finfinne keessa ijaaramanii Shimallis wanta kannaa fi buusa kannaa hanqanallee hin dammeeytan. Warrummaan isin hojii yaa'aa jirtanayyuu warra basaasaa hoggana godhatan isin basaasa hoggana godhatan hoggana Feesbuukii fi hoggana Tiiktookii. Basaasonni yeroo amman kana girrisaa biratti sabboonaan aboo namni haqatti obbo gargaaru. Unkaan Facebook irra taa'e ani amma beeku nama finfinne irraa beeku sirriitti yoo sarara lama barreesse maqaa isaatiin namni biraa barreesse hidha darban abolutti isinii himna tikee isaaniitiif nu siree malee warri dhugaa ni qabama sarara lama barreessuu hin danda'u gadi bee ilaayifii woboo koo maarree koo jinnii koo finfinne irra taa'e yeroo ammaan tanaatti woboo ka jiru basaasa hayyama qaba akka bilchiginaa arrabsu hayyama qaba ati garuu hogganaa kiyya jettee jala deemta aktivistoota akkasiisan maali namin warri humaan balleessine gaafa Arafaat Abubakar faan hidhaman ummata akkanaa maal hidhan naqin hin naqan geessanis guyyaa takka bulchanii gallakkisan nama dhugaa garuu ajjeesanii waraabessaaf kannan. Ani girrisaan hanqan akkamii dammaqu sa waan biraallee dadhabe yoo waan biraallee dadhabe ani amma fakkeenyaaf finfinnee taa'ee woboo yoon hin jee Shimallis arrabsee Abiyyi arrabsee Minilik arrabsu sa gurbaan kun hayyama qaba moo maal jettee na shakkuu qabda. Tooftaa moo tooftaadha hay mee jala deema namni woboo finfinnee keessa taa'ee woboo yeroo ammaan tanaatti faarsu hayyama qaba hundi isaanii abaluu beena keessaa buu ijoolleen viizit keessa jirtu viizit Oromiyaa warri jaaniin kana warri Shimallis jaareen isiniif garuu akka gooftaatti jala yaatan viizit Oromiyaa ifatti badhaasa kannaa jiraafemi silaa sabboonota ta'ee sabboonota dhugaa silaa ta'e woboo osoo faarsaniitiin inni kana kannaafi qaata huchiise. على كل حال يوم دمقان من كين يكون نما أدويسا قفتا قدين جلديم في كيسا تيسي نمني ومو متنسو بس آسا كي فرد ناسين جاتي إنو ولي إني يرو أمان تناتي سنما سرر تقودا نما هيدا سبونا تدوغا isaan itti dhiisan isiniif hin galu garuu ka doktoraatis waa'ee meeshaa waa'ee maarreeja basaasan tokko beena nuti faashina siinjaa basaasan warri amma sinii mucufa siniif galaan ummata waa dagachiisu ummata basaasu finfinnee keessa nama meeqa wanta godhan tun faashina keenya kana gooti aadaa keenya warra ijaarame warra Shimallis ijaare viizit Oromiyaa jalatti ummata kana isin hogganaa godhatanii bar maaliif
Wallagga dhumu kanarraan dubbanne isaan hin dubbatan. Kan dubbatan waa'ee Oromoo faarsan beekaati. Akka dimokiraasii jira jaamu Finfinnee keessa. Dimokiraasii maaliin jira isin hayyama qabdanii uummata nyaachisuudhaaf. Ani immoo sabboonoota dhugaa kan mana amma hidhaa keessa jiru maaliif sarara tokko barreessuudhaan. Isaan sa'aatii afur laayivii seenee huccuu uffatee goofaree filatee wobooja jalmarrooja basaasa nagaafadhu hattu hunda alla maarree keenya moo maarree keenya jettan alaa kulli haal ummata Wallaggaatii fi ummata Wallootiif sagalee ta'a yoo hin taane baruu hudduu quba isin kaaya Abiyyiin hudduu quba isin kaaya dhugaan isin hima Abiyyi baantaniimi asoo hin turre jechuudha. Dhadhaan maal jee ifii jee na dhugii sifiin dawaa qabaa jee dhadhaa jaajaan maqmaqsa Oromoo sii galte. Ifii jeeiti na dhugii siin jaadadhaan sifiin dawaa qabaa ifii jee anaa fi miti dhadhaan ifii jee Wallaggaa fi Walloo fi miti amma waboo qajabeessuu qabdu. Kasagalee ta'u baruu na dhufaa wan biraa dhiise. Baruu Arsiitti dhufaa baruu Baaleetti dhufaa. Baruu anatti yoo dhufne ilmaan kiyyarra dhufaa jee akkasii quba qabaa. Yoo asitti hin dhufne har'a kaabinee yoo taate baruu si ari'an ilmaan keetiitu nyaadhamaa beeki. Wallagga gizeedhu ani uummata Wallaggaa fi Walloo fi Gujiin kun silaa kophaatti silaa nan biyyaa ijaarratan dhugaan isin hima. Uummata kutaa sadeen kanuma afran kana nafxanyaa jalas fiiguus wanta jalas fiiguus achi seenan as seenan as hin bahan jidduma kana heegaree ilmaanitiif illee yaadan kutaan afran gadii jirtu kan wal jala jirtu kun kutaan afran wal jala jirtu kun biltsiginnaa ta'anii biltsiginnaan ta'anii woboo ta'anii hin lolan waraanan qaban waan takka isaanii tiktokii gubbaa Leota na fama fashion dhufe yeroo Wallaggi ajjeefamuun jabaate Walloo asumarratti raawwanna nagaattiin isiniin jaa galatooma ulfaadhaa warra Wallaggaatiif sagalee haa ta'u hiriira maree badhaasa goofandi maal aboo sirba kana mee dhageeffadhu sirba kana olii mee sirba kana olii jiraame Shukrii Jamal sirba qabsoon baasne kijibdu sirba kana dhageeffadha ni gee sirbii kunu qabsoodhaaf ni gee Shukrii Jamal waan fedhe haa baasu fedhe haa dhiisu ajendaa godhatte ajendaa torban tana isin Tigree hojii wal qixaa miti Amaaraa hojii wal qixaa miti Amaarri isin hojiidhaan tiktokii ta'ee maallaqa ijaarraa jira Girrisaa hojii wal qixaa miti boru masaraa yoo seene hidhannoo qaba si bulchuu danda'e Oromoo harka qullaa teessee Oromoo malee amma booda namni Oromoo deeggar yoo ati qawwee qabaatte kan namni sin bulchine wanta kun isinima haasoo tiyorii nurraa dhiisa haasoo Amaaraa Tigree Somaalee Afar hanqanaan wanta isaanitti nama isaanii ijaaranii humna isaanii ijaarratanii uummata isaanii hidhachiisaa jiran ati garuu namni ammarraa haasoo oduu nurraa dhiisa oduun faayidaan qabu namni amma booda Oromoon hin deeggarre muummicha ministeeraa ta'uu hin danda'u it is talk jookiidha kun muummicha ministeeraa ta'uu danda'u nama qawwee hidhate Amaarri yoo masaraa ta'e si bulchaa maal fidda akkan gaasaa kana akka taa'ee kana ergamtuu godhate si bulchaa way Tigreen dhuftus akkasii si bulchaa maaliif qawwee hin qabdu gantuu biyyeetuma umrii isaa dheereffata yoo hanqaati gantuu tana ofirraa dhooyitee hidhattee naman ta'e
galfata galasaba Gota bosona seenaa bara. namni dara basani daraadhaan nama qaba sareen ofiin guddisan qarreeffaan jaatama dhuma dubbii baranaa ijaaramuun dirqama agarsiifannama Mee karaa dhaggeeffattee beekta. Faarsitee beekta caalaa dhagama. sababni Finfinnee taa'ee naftanyaa kufte kaase dhiira akkanatti wareegama kafala. Ka yeroo eeggatu abiy ajjeesuudhaaf yeroo eeggatu. ekeraa abaaramaa nutti faarsuu jalqabde nutti faarsuu jalqabde nutti faarsuu jalqabde yajigaa koo barri kun waan hunda baata kormi dallaatti asii Alam. yajigaa koo gaabbii tadii Shukrii Jamaal maarree Shukrii Jamaal waan fedhaa baasu. Absuun jirtaat. Tigireen si hojii tiktookii kana jettee Amaara si hojii tiktookii jee meeshaa hidhachaa jira. Gawwaan kun hojii tiktookii hojii kana hurgufa. Bilchiginnaa hojiinis. Akkana kun ola. Caalaa daggafaa warra galaan aboo. Dhiira akkanaati isin Shukriin Jamaal nuufiin baasne kun ola keewwatoo kana ka'e qabsootti. Jettee heesuu akkamumaan dagattee waa dagattee osoo gandarra Deemtuu biisirraa garagalee. maal jettere gaafa nu wal geenyu akkamumaan dagattee dachaane kaayiroo ga'etteenyu saba qoqqoodaa Ati eenyu? nusi wallaalee ati eenyu Shakkii. biyya qoqqoodaa ati eenyu Shakkii. asee gugguuftaa ati Asee gugguuftaa ati eenyu? atumti eenyu ati eenyu Shiree shakkii. ati eenyu ati eenyu atumti eenyu ati eenyu Sirba guutuu qabna. Mee kekiyaa badhaadhaa fa'aa dhiistanii maarree dhiistanii Shukrii. Mirgeen isaatti haa baasu bakka addisaa. Barri yoo qabsoorra jiraattanii Shukriin baasi gadi baanee waliin qeeqna. Isinuu qabsoorra jirtanii tiiktook irra jirtanii. Ji'a lama oomoo jettanii ustanii. Maalirraa eenyuuf baasa? Uummata talfuuma kanaaf baasa. Talfuu dhawaa hammate kanaaf. Uummata raqa kanaaf baasa. Sirbi guutee miti kiyyaa badhaadhaa. Caalaa dagafee itti qaata farii. Yihuni Kadir martu sirbi warraaqsaa mala qorri qeeroo jenereeshinii lafarra guute. Itti dhiisaa jaalala. Eenyuun baasa? Qabsoorra nama jiruun baasa. Qabsoorra hin jirtanii uummata raqa. Guyyaa lama ji'a lama woboo jettan kaafaawwan gallakkifamee kuttan. Mee akkasumatti woboo maan jenne? Woboo force namni illee maallaqa illee hin gargaarre bal sagalee as gubbarraa woboo jee uummata biyyaa dammeessaa bara. Hin nyaadhu! Biddeena hin nyaadhu! Tiktookii gubbarraa. Biddeena hin nyaadhu! Maarree hin nyaadhu! Kana isin gootummaan keessan bilchiginnaa hojii teessanii. Bilchiginnaa hojii sanuu bilchiginnaa hojiidhaan. Uummata kanaaf sirba baasaa fi Shukrii Jamaal. Sirriin jirtaa ani isin deeggar. Ammallee jaalala malee hin baasin. Uummata raqa kanaaf maalirraa baastan? Uummata bilchiginnaa hojii taa'ee halkanii guyyaa hunda jiru.
si ana si deggara kuno angama kiyya bravo umbasi sirba wanta gafu manni qabsoo deebi sirba basta warra umoo deggaruudhaaf gayaa jira kuno sirbi umoo ati jaallakee jirta jaallakee itti uffadhu ummata raqa akkamiiti moo maal nama biltiqinaa wajji taa'ee sagalee ummata ukkaamsu ani biltiqinaan san minda harkataa xiqimee harkataa waan hedduu jira ka gandaamiin haa ta'u hamaarreen haa ta'u wantaa jira ati kin nagee uuma yuutuubii jecha fuloorii jecha beekamtii jecha hawaasa kee aboo Tigree Amaarii Soomaleen Affaar hanga funyaanitti hidhatanii si hojiidhaa tiiktookii taphatan Tigreen hundi halkan sagantaa kophaa qaban gurubii hundaa qaban agartee faannoo hidhachiisaa jiru moomu waan jiru woboo yookaan ni mooti arra borumoo arra yoo moomte borumooti isin arruma kaatanii arruma bilisoomnaa barbaadan nama barkaafamoo yeroo kaafamoo garaa hidha sii deebi'a hundi isaanii warri arra callistee boru bi afaan kamiini hiriira baataa silaalla afaan kamiini feesbuuka kana irra hiitaa silaalla garuu amdugaan isinima warri kaafamoo waatee ji'a jaachi boodanii jitanis warra ji'a sadiitti hoggana fi irraanfatee jiruu fi jiraatu warri as gubbarra amma tiktookii gubbarra iyyuu hundi isaanii namni waggaa 50 bar nama kaayoo jijjiirree jira bar hobo force isin ji'a lamatti kutan hoggana keenya kana itti dhiisa afaan waraabeessaa jira please kana isin jechuu barbaanna ummata Wallaggaatii fi wantaaf sagalee haa taanu nagayetti